Akka mul'atan hordoftoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo onkoloolessa 13 bara 2020 sagantaa har'aan baankiin biyyaalessa Itoophiyaa maallaqaa haaraa birrii biiliyoona 90 ol rabsuu fi sodaa maallaqaa sobaa maxxanfamuu irratti ibsa kenne qabanneera. Dilbata darbe Baalee magaalaa Roobeetti dargaggoon tokko ajjeefamuu hordofee waan guyyichaa ture irratti. Dhukaas jalqabeenyaan ijoolleen fiigee anillee fiigee waygaa utaalee suuqii horii seenu kama dhaame harkarra kama dhaame fardi. Shawaa kaabaa aanaa dagametti konkolaachisaan tokko kaleessa halkan ajjeefamuun 3 madaa'uus isinitti himna. Daawwannaa pirezidaant Isaayaas Afawarqii gara Itoophiyaatti taasisan irratti immoo yaada xiinxalaa siyaasaa qabanneerra. Oduu gaggabaabaan taphataan kubbaa miilaa Kiristaanoo Roonaaldooon kooroonaa vaayirasiin qabamuus isinitti himna. Kan isin waliin turtii taasisu Anzaalaalam Taaddisaati. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa haala jijjiirraa maallaqa haaraa irratti har'a miidiyaaf ibsa kenneera. Ji'a fulbaanaa keessa lakkoofsi namoota maallaqa isaanii gara baankiitti fidanii fi herrega baankii banatanii dabaluu hooggantoonni baankichaa ibsaniiru. Ibsa kana kan hordofee Abtaamuu Xibabuu bilbilaan Finfinneerraa dubbiseera. Sadarkaa jijjiirraa maallaqaa amma irra jirurraa himuun eegala. Gama jijjiirraa maallaqaatiin jijjiirraa maallaqaa fulbaana ja'a bara 2013 eegalame bifa milkaa'aa ta'een kutaalee biyyattii hundatti adeemsifamaa akka jirudha. Hooggansi baankii biyyaalessaa Itoophiyaa ibsaarra kennaniin kan isaan himanii keessattuu maallaqni haaraan kun dameewwan baankii biyyattii keessa jiran 6,561 keessatti raabsamuu isaati kan himanii damee tokko qofatu hafe damee tokkichattis maallaqa haaraa kana geessuudhaaf tumsi taasifamaa jira jechuudhaan bulchaa ittaanaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Salamoon Dastaa miidiyaaleedhaaf himaniiru. Gama baay'ina maallaqaatiin olaal immoo maallaqni haaraan birriin biiliyoona 90 ta'u kutaalee biyyattii garaagaraatti raabsamuu isaati kan isaan himanii keessattuu dhimmi isaan akka milkaa'inaatti kaasan tokko herregni baankii haaraa biyyattii keessatti banamuu daraan olaanaa ta'uu isaati. Haaluma kanaanis jijjiirraa maallaqaa kun erga eegalame as baankiiwwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman keessatti herregni baankii haaraan 200,000 fi 73 ol banamuu isaati kan isaan dubbatanii. Lakkoofsawwan herregaa kunneen keessattis immoo maallaqni birriin biiliyoona 13 ol kuufamee akka jirudha kan isaan dubbatan. Gama biraatiin immoo hojiin jijjiirraa maallaqaa kan wajjin wal qabatee hojjetamu inni ijoon maallaqa kanaan dura ture yookaan immoo ammallee faayidaarra jiru jechuudha. Isa jijjiiramu maallaqa isa moofaa walitti qabuudha. Gama kanaanis maallaqa gama baankiiwwaniitiin walitti qabame gara birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 40 ta'uu baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii garaagaraarraa walitti qabuu isaati kan inni himame. Kanaan achitti immoo ammallee maallaqni biiliyoona 57 ta'uu harka baankiiwwanitti akka argamuu fi hojiin itti aanus maallaqni kana walitti sassaabuu akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Meetolee gama maallaqa sobaa maxxansiisuu wajjin wal qabatee iddoo tokko tokkotti maallaqni yeroo qabamuun himama. Kanaan sodaan jiru wanti ka'eeru jira. Ijeen Zalaalam dhimmi maallaqa sobaas dhimma ijoo ibsa har'aa irratti ka'edha. Keessattuu naannoo Amaaraa keessatti iddoowwan akka Gondar, Gojaamii fi Shawaa kaabaa keessatti maallaqni sobaa yeroo socho'u mul'achuusaa akkasumas namoonni maallaqa sobaa kana maxxansan iddoowwan amma tuqaman kunneenitti akka argaman dubbataniiti kan isaan jiranii. Maxxansa maallaqa sobaa kana hambisuun baay'ee ulfaataa akka ta'ee fi iddoowwan hundatti yookaan immoo biyyaalee hunda keessatti waan jiru akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Haa ta'u malee maallaqa sobaan maxxanfamuu fi maallaqa isa haaraa kanaan namni yookaan hawaasni burjaaja'uu hin qabu. Harkumaan illee qaqqabannee bifa salphaa ta'een gargar baasuun yookaan immoo adda baasuun ni danda'ama waan ta'eef hawaasni kanarratti of eeggannoo gochuu qaba. Maallaqni sobaa kun hagam yaaddeessaadha biyyattiidhaaf kan jedhus gaafii gama gaazexeessitootaatiin ka'eefii turedha. Bulchaa ittaanaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Salamoon Dastaa baay'ee yaaddeessaa miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Abtaamuu Xibabuu gabaasa nu biraan dhaqqabsiisteef guddaa galatoome. Galatoomi Zalaalam. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan oduu gaggabaabaan isinitti hima. Daandii qilleensa Itoophiyaa gariin gara dhuunfaatti dabarsuuf hojii eegalee ture addaan kutuu ministeerri maallaqaa ibse. Ministeerri maallaqaa obbo Ahimad Shide daandiin qilleensichaa yeroo weerara kooroonaa vaayirasiitti sharafa alaa argamsiisuu fi bu'aa qabeessa ta'uu isaa himan. ABC'n akka gabaasetti daandiin qilleensichaa biraandii Itoophiyaan ittiin beekamtu ta'uu himuun gurgurtaan isaa yeroof dhaabbachuus gabaaseera.
Badhaasa Ballon d'Or si'a ja'a kan injifate taphataan kubbaa miilaa Poorchugaal fi Juventus Cristiano Ronaldo koronaa vaayirasiin qabamuusaa federeeshiniin kubbaa miilaa Poorchugaal beekse. Taphataan ganna 35 kun haala gaarii irra jira. Mallattoon agarsiifne adda of baasee jira jedhe federeeshinichi. Poorchugaal boru dorgommii Nations League jedhamuun Sweden waliin ni taphatti. Kaadhimamtuun mana murtii olaanaa US Amii Koonii Baaret gaaffii dubbii ijoo ulfa baasuu fi eegumsa fayyaa fi kaan irratti dhiyaateef osoo hin deebisiin darbite. Amiin dhimmoota kana qeequun beekamti jedhamus osoo deebiin kenniin olaantummaa seeraa irratti xiyyeeffanna jechuun bira kutte. Gabaasa nutti ceenee jirra. Kaleessa halkan sa'a 6 irratti godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti konkolaachisaan tokko ajjeefamuun 3 madaa'utti gaafataman bulchiinsaa fi nageenya godinichaa obbo Axinaafoo Baqqalaa BBC'tti himan. Taateen kun aanaa Dagam bakka addaan Alii Dooroo jedhamutti ta'uu himanii qaamni aleellaa kana raawwate ammatti hin beekamne jedhan obbo Axinaafuun. Kan raawwate halkan sa'aatii jaatti qaamichi hin beekamu yeroodhaaf qulqullaa'aa jira. Ammallee koreen hundaa'ee koreen dhimmicha abbummaan qabatu qaama nageenyata irraa poolisii irra qulqulleessaa jirra. Gaafa qulqullaa'ee isaa hin ta'a. Ammaaf garuu qaama hin beekamneen kan tarkaaffii konkolaachisaa irratti fudhatanii konkolaataa irrattis fudhatan. Akkaataa ilaalleen dhimmoota saamicha gaggeessuu fi waan godhameedha. Tan amma adda ba'aa jiru garuu ganaa qulqullaa'ee waan qulqullaa'ee qaama seeratti hin ta'a uummataaf. Hayyee konkolaachisaa meeqadha kan ajjeefame? Kan du'e hin jiru tokko malee kun miidhaan irra kan ga'e nama 4. Rasaasanis uleedhanis rukutame jira. Yaa qaamichi qaama saamicha garaagaraa gaggeessuudhaaf qaama hin beekamneedha. Shiftaas ta'uu danda'a qaama biroos ta'uu danda'a. Waan saamee ganaa qulqullaa'ee adda ba'ee ifata. Taateen akkanaa kana duran qunnamee hin beeku yeroo jalqabaatti fi yaa'u taaticha uummannis daandii eegaa jira. Eegumsa san keessatti maaliif iddoo sanatti akka carraa rakkoo sun ta'e kan jedhu sana qulqulleessaa irra shakkamee kan to'atame ammaaf hin jiru. Ganaa itti deemamaa jira qulqullaa'e. Tarii qaamni shakkamu naannoo sanarra kan socho'u saamichaanis ta'e kan biraan kan shakkitan ni jira kana dura. Qaamni adda ba'ee shakkamu ammaaf hin jiru qorannaadhaan booda irra ni geenya kan jedhu malee ammatti kan shakkamu shiftaadha jedhamaadha. Shiftaan kun shiftaa eessa dhufee kana dura maaliin adda ba'ee beekamaa kan jedhu kana eenyummaa isaallee qaamni seeraa kaa'achitii isaa eegee itti deemeera. Gabaasa biraan dilbata darbe humnootiin mootummaa godina Baalee magaalaa Roobeetti nama tokko ajjeesuun kan biraa tokko ammoo madeessuu isaanii jiraattotni magaalichaa fi aangawoonni BBC'tti himaniiru. Odeeffannoon hospitaala rifaraalaa Gobbaa irraa argannes namootni rasaasaan rukutaman 2 guyyaa dilbataa gara hospitaalichaa geeffamanii akka turan agarsiisa. Taatee guyyaa sanaa kan gaafanni dargaggoon magaalaa Roobee maqaan isaa akka hin eeramne gaafate dargaggoonni 10 haga 15 hin caalle hiriiricha irratti argamuu himuun waan isaan mudates akkasiin BBC'tti himeera. Naannoo isaa 3 magaalaa Roobee keessatti yeroowwan haga mana 15 haga 20 ga'anii hiriirri mormii gaggeeffamaa ture. Hiriira mormii kana keessatti dhaadannoowwan Jawaar Mohaammed hiikamuu qaba, Baqqalaa Garbaa hiikamuu qaba, ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa dhaabatuu qaba kana fakkaatan dhageessisaa turanii. Hiriirri kun jalqabee daqiiqaawwan 30 haga 40 booda naannoo Giriin Kaafee jedhamu yeroo gahamutti humni addaa Oromiyaa duubaan dhufee dhukaasa qeerroowwan irratti banee hiriira addaan bittinsee ture. Dargaggoon biraa maqaan akka eeramu hin feene BBC'n dubbisee hiriiricha irratti argamuu himuun ofiyyuu osoo baqataa jiru harka isaa bitaarra rasaasaan dhahamuu isaa dubbata. Eegatti Giriin bira hojjettoota duumaa waraanni kanumatti agarree uummanni eegatti waraanni dhukaasa jalqabeennaan ijoolleen fiigee anillee fiigee wayita utaalee suuqii horii seenu kama dhaame harka kama dhaame harka bitaa cikeelee ol dhaame isaani. Achi booda karaa xeena xaabiyaa deemnee xeena xaabiyaa wayita deemnu ambulaansii wayiin jira. Ambulaansichumaan kara Gobbaa deemne. Hospitaala Gobbaa jira Gobbaa deemnee achi booda qala'iin na keessa tureyyuu na keessaa baasanii. Reefi mijaa wayitu nu xeena xaabiyaa deemnu mijaan achi jiraa beekanii hin duulee hanga filaa. Teena xaabiyaa jira teena xaabiyaa ambulaansii ma keessa deemnee nama ismoodiin ambulaansii ma tokko keessa deemnee deemne. Mijaan itti ga'ee daqiiqaa tokko osoo eegin du'e Gobbatti. Kantiibaan magaalaa Roobee obbo Gazzaayin Dajane dargaggootni kun yaalii jeequmsaa taasisan humni nageenyaas olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhateera jechuun waa'ee taatee dilbata darbee BBC'tti himaniiru. Hiriira jechuudhaaf nama rakkisa. Sababni isaa lakkoofsi isaa baay'ee xinnaadha. Nama 10 amma 15 hin caalu jeequmsaaf yaalii godhame jechuun hin danda'ama.
Wannansaa sa'aatii naannoo sa'a 3 amma sa'aatii 4 gidduun ta'a tilmaamanii dargaggoonni lakkoofsi nammasii kaase kuni gurmaanii sagalee dhageessisuu fi kaka'umsaa jeequmsaa taasisuudhaaf yaalii gochaa turanii ergasii qaamni nageenya iddoo sanarra jira waan ta'eef battalumatti akka dhaabbatu kan taasifame baay'ee achirratti wanti sochiin diinagdees ta'e kan hawaasummaa daqiiqaa tokkoof hin dhaabbanne yeroo ammaas magaalaan tasgabbii guutuu qabdi jechuudha. Humni poolisii achi ture haala akkamiin tasgabbeesse viidiyoon tokko miidiyaa hawaasummaarra qoodamaa kan ture yeroo dhukaasni banamu wayii argisiisa kanneen. Wannansaa sirriidha. Humni nageenyaa waan jiruuf iddoo irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii yeroo sanatti fudhateera. Tarkaanfii fudhatameenis miidhaan qaqqabee jira. Tarii lakkoofsi namoota bahanii muraasa yoo ta'e dhukaasa banuudhaaf kan dirqisiisu yookaan humnaa ol kan ta'uu fi lubbuun namaa baduuf sababa kan ta'u sanaaf kan dhaqqabsiisu ni jira ture tarkaanfii poolisii irraa fudhatame akkamitti ilaaltan? Isa haala achi jiru sana kan murteessu qaama rakkoo sana achitti argee madaalee qaama nageenyatti malee kan ta'u akkamtu irra filatamaadha, akkamtu salphaadha, akkamtu cimaadha, kamoon fudhadhee irra gaariidha kan jedhee murteessu teeknikaalii qaama nageenya achi jiru sanaadha malee bakka biraa qaamni jiru ulfina dubbii sanaa laaluu dhiisuu danda'anas sis dabalatee jechuudha. Kanaaf tarkaanfii qaamni nageenyaa fudhateef ulfina isaatii fi rakkoo silaa dhufuu malu hambisuudhaaf kanatu filatamaadha jedhee ilaalee tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a. Anyways wantichi isaa qoratamaa waan jiruuf waan qorannoo irra jiru irratti kana sirriidha santu sirrii miti jedhanii yaada irratti kennuuf xiqqoo nu rakkisa. Miseensa poolisiis ta'e namoota hiriira ba'an keessaa kan to'atamee qoratamaa jiru jira? Dubbiin isaa qorannaa irra jira garuu lakkoofsa isaa akkasitti ammatti adda baasee hin qabu. Tole namoota meeqa kan lubbuun isaanii darbe waan uumameen? Namni tokko lubbuun isaa darbeera sanarraa kan hafe namni lubbuun darbe hin jiru. Itti gaafatamummaa kana eenyu fudhata jettu akka bulchiinsa keessaniitti? Qorannaarra waan jiruufi sirni itti gaafatamummaa dhufuu kan danda'u dhimmichi qoratamee yeroo xumuramu qaama kanatti itti gaafatamaa santu itti gaafatamaa kan jedhu qorannaa booda yoo dubbatame wayyaadha garuu qaamni kallattiidhaan hayyama tokko malee magaalaa keessatti sochii hin taane miira jeequmsaatiif socho'u sirnatti gaafatamummaa yoo kan fudhatu ta'e illee garuu immoo waliigala isaa dubbii kana ibsatti kennuun kan danda'amu qorannaa booda jechuudha. Kan xumuraarraan baanee jira. Pireezidaantiin Eeritiriyaa Isaayaas Afawarqii Itoophiyaatti daawwannaa hojii guyyaa lammaffaan har'aa hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa irratti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Pireezidaantichi kaleessa ture godina Jimmaatti argamuun daawwannaa isaanii kan eegalan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ergaa gara aangoo dhufanii fi Eertiraa waliin araarri bu'ee booda pireezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afawarqii yoo xiqqaate si'a jahaaf jila isaanii waliin Itoophiyaa daawwataniiru. Ofii daawwannaan gaggeessitoota lameenii gama siyaasaa fi hawaasa dinagdee biyyoota lameenii irratti bu'aa akkamii fidaa jira? Gabaasa keenya kaleessaan xiinxalaan siyaasaa fi dhalataan Eertiraa amma Landan jiraatu Abdurrahman Abu Hashim gama Eertiraan jijjiirama fidee hin qabu kan ammaas kunis waan haaraa qabatee hin dhufu jedhanii ture. Gama biraan ammoo Ameerikaa bulchiinsa Joorjiyaa kolleejii Guuneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Yohaannis Gadaamoo wanta ifaa fi gaariidha jedhee yaada jechuun BBC'tti himaniiru. Hooggantootni lamaan yeroodhaa yerootti wal arganii suuraa waliin ka'uu fi misooma adda addaa daawwachuun isaanii qofti wanta abdii kennuudha gaaffii jedhuuf Dr. Yohaannis akkas jedhu. የፎቶ ኦፖርቹኒቲ ብቻ አይደለም የሁለት መሪዎች እጅ መጨባበጥ ራሱ ጭራ ሱራ ከው ቆፋ ምቲ ገገስቶኒ ብየ ለማ harka wal fuudhuun isaanii qoftiyyuu mallattoof danda'e qabam irra deddeebiidhaan wal arguu fi haasa'uun amantaa fida kun immoo caalatti wal simaa yeroo deeme gara walii galtee wayiitti geeddaramuu wantoota agarsiisan hedduuf carraa qabaannaa jechuudha akka biyyoota lamaaniitti kun ammoo yoom lafa qabataasa jedhu tilmaamuun ni cima garuu yommuu ji'aan inni tokko isa tokko bira deemee suura ka'us ta'e misooma adda addaa daawwachuu irra darbee dhimmoota akka hariiroo buufata dooniin wal qabatee jila tokko waa'ee hariiroo uummataa irrattis jila biraa dhimma daangaa irrattis akkasuma taasifamee sadarkaa ministeerotaatti kan beektota of keessatti qabatu gartuun cimaa kan hundeeffamu yoo ta'e biyyoota lamaan gidduutti fedhiin addaa kan jiraatu yoo ta'e carraan argaman hedduun jiru jechuudha. ብዙ የሚታዩ ድሎች ይኖራሉ ማለት ነው። Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irraati isiniif darbuu kan galgala kana asuma irratti xumurreeti kan jiru. Kan isiniif dhiyeesse Anzalaalam Taaddasaan ture qopheessituun sagantaa har'aa immoo Firaafoolii Dhugaasaati. Odeeffannoowwan dabalataa waqtaawaa ta'an argachuudhaatiif gara marsariitii keenya deemuu ni dandeessu. Boru walitti deebina halkan gaarii isiniif hawwa.
Thank you.